السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا جالتمتوتا أمة أورمو بهاديها كابف كبا بكم جرتن تكوتو الدنيا ترتي كان أرقمتن أمني أورمو جتشودا نجانا في جرتني نجاني كيا كأون الرمد بكم جرتن تك اللي سران اسين حاجة يسين جدا كانت أنسوني ولو باي توكو دسنا مجتو تكا ولو منشك أفنيتي قرأتاتوان تربان كانت تي دبرة ولون تا جنرال كيني چما باي توكو كان جالن عمر سليمان جيچودا باي توكو غيررسا باي نمت تلو كديو كانا كما لما في ديدا مكيسا اني ابيوت كاسي رتي غيرر جيچودا اني سمال جدا walumaan haa caqafnu sinin jedha haga tokko sin affeere achi booda mootu yugaara yaada kiyyaatitti tara jechuudha. Obvio sena wallahi yo kan sena esumani dale yo kan sena esumani dale Obvio sena wallahi yo kan sena esumani dale yo kan sena esumani dale Naftanya darkina jete tensuma ufi jalati awale Kai hadik faate biye irti da jaate Obvio kafine yaate nurra kagate Naftanya darkina jete tensuma ufi jalati awale Kai hadik faate biye irti da jaate Obvio kafine yaate nurra kagate Govana jarrati kamito kofata hudan Senangal mese kafasei 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 Gobanni barana naftanya irsiru maafasai 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 Dagahi gafin kakate, ya warra amana nyate, ya warra amana nyate. Kadiga garof kareti, angko ummatati baate, angko ummatati baate. Gafin ummata kaneta, kakapsor irratti kaate, talupur irratti baate, kavin taate. Enutu tebi. Oti pipinenti nyate, badatu ise matate, badada jadaga pate, rasa sana mamu kata. Dagahi kafin kakate, kapalo tate, kapalo tate, katiga karof kareti, titisa alada chate, gafin umata galeta. Takapson irratti kaate, talupun irratti baate, deebiin taate, ati yoo mangootti baate, deebisaan taate, uummataan balmutti kaate. Yaa goobana kaleessa, uumamni keessan Oromoon uumamne, Oromoon balleessuuf isin uumatani Oromuma keessa. Erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoo ramaan nu gootaate
keessa gaafi oromoodhaa takkattiin deebifne deebiin si eessa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisi mataan keessa oromoon tokkocha oromoo kam jaartaa oromoo kam diidaa waggaa lama ciiftee filannoon gadhufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiida tasa hin taarini filannoon dabartu sin filannuun jiida hin barata malee batiite sanirraa barachuun dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessanis hin beeynu sirrooytani jennee nu isin amanne amaanaa kennalee isinii kennanne kursiirra isin kenne amaanaa kennalee karatti nyaata. Okay, kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube kiyya akkamnaaf jirtan fayyaa keessan irra deebiin nagaa isin gaafadha. Maaliif dhiyeenya kana yeroo tokko busy ta'uu irraa kaka'e online hin seenne akkanumatti busy tahee haaluma jireenya kanaaf irraa fe jechuudha. Garuu taateewwan Oromiyaa keessatti tahaa jiran baay'ee tokko wanta nama salphachiisan wanta himuufillee nama qaanfachiisantu iyyuu tahaa jira jechuudha. Maaliif Oromiyaa keessatti ka biltsiginnaan federaala gubbaa jirtu ummata darartu hanqateeti. Ta Oromiyaa keessa beher beeresabot jedhaniitiin Oromiyaa keessatti qusatan Oromiyaa keessatti dhiiga ilmaan Oromoo nyaattee guddataa jirtu. Ta dhiiga ilmaan Oromoo fakkaattee Oromiyaa keessatti hidda godhattee daraaraa jirtu gadi baatee Oromiyaa jalatti hin bullu nuti kanu bulchu naannoo Amaaraati. Faannootu nu bulcha jettee yeroo isiin ittiin ummatatti roorriftu arguu caala wanni nama qaanfachiisu hin jiru natti fakkaatu. Maaliif naannoo biraa keessatti ummanni kun dhugaa dubbachuuf naannoo biraa keessatti naannoo haga fedhe xiqqaa haa ta'u haga fedhe naannoo dadhabaa fedhe illee odoo tahe naannoo Oromiyaatiin ala naannoo biraa keessatti nutiin heera fi seera naannoo sanii eeyinee hin jiraannu naannoo biraatti nu bulchaa dhiisati. Akka feenetti magaalaa tana keessa deemna jetteetiin hiriira bahuu akka feenetti jiraanna jetteetiin ol jettee haasa'uu hin dandeettu yeroo ammaa kanatti warri soddaa biyyi jechuudha. Hin dandeettu abadan. Maal irraa kaka'e naannoo Oromiyaa keessa cundurri mootummaa Oromiyaa akka hin taane waan beektuuf mootummaa duubni isaa qullaa akka tahe waan beektuuf naannoo Oromiyaa keessa mootummaa qamadii fi boqqoolloo qofa cundurri tahuu isaa waan beektuuf akka feetetti utaaltee kajara argisiiftee ummata sodaachiftee kaan harka irraa cirtee kaan mataa irraa murtee kaan immoo tuyyuu akka feetetti falaxxee bakka feete immoo tuyyuu saamtee jiraachuu akka dandeettu waan beektuuf Oromiyaa keessatti yeroo ummanni Oromoo itti ka'eetiin ofirraa hin dhoyne jedheetiin qeerroon wal ijaareetiin ofirraa ittisuuf ka'u waraanni naannoo Oromiyaa poolisiin naannoo Oromiyaa jedhee yookaan immoo tuyyuu liyyuu haayilii Oromiyaa jedhee ka uf waamu kan mootuyyuu keessa isaa biltsiginnaa yookaan immoo tuyyuu warra soddaatiin guutame diqaaltotaan ka guutame jechuudha. Garagalee ummatuma kenna qeerroo fi qarree Oromoo warra kanarra lolee akka fixu waan beekaniif har'a mootuyyuu meeshaa guutuu hidhatanii kun immoo tuyyuu kajaraan naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha. Nuti isiniin hin bullu isinuyyuu nu bulchitanii warrummaa nu deeggartaniitiin saba keessanuu fixaa jirtan kunuyyuu nu bulchuu hin dandeettanii nu kanu bulchu shiftaa naannoo Amaaraati jedhaniitiin ifa bahanii calaqqisiifatanii jiran jechuudha. Maaliif akka biltsiginnaan naannoo Oromiyaa zeeroo taate waan beekaniif naannoo Oromiyaa keessa mootummaan hin jiru. Ta jirtu mootuyyuu hattootan waliin biyya tana hataa jirtu. Kanaafuyyuu warra kana jalatti hin bullu.
lafa lafa naannoon Tigraay irratti wal lollu kuni warri Tigraay haa fudhatu, warri Tigraayin araaramne naannoo Oromiyaa kana mootuyyuu haga feene qabanneetiniin ummata keenya naannoo sanirraa gadi godaansifne Oromiyaa keessa bakka barbaanne fudhanne jiraachuu dandeenya. Kanaaf mootummaan Oromiyaa kuni nu hin bulchuu, mootummaa nu bulchuu dandayuu miti jedhaniitiin ifa bahanii calaqqisiifatanii jiran jechuudha. Right, dhugaa isaaniitillee mootummaan amma jiru kun kan naannoo Oromiyaa keessa jiru kun kan bilisiginnaa Oromiyaa yookaan immoo tuyyuu Oppiidiyoo dullatti hin geenne mootummaa caccabaa, mootummaa hokkolaa yeroo ammaa kanatti ufii isaatiyyuu mootummaa jedheetiin uf waamuu sodaatee yeroo ittiin kaambii waraana keessa deemee suuraa olii gadi deemeetiin ka'u nama lola seene of fakkeessee Abiyyi wajji jechuudha. Humna ittiin naannoo Oromiyaa hin bulchaa mitiiti. Ganda takka hin bulcha jedhee ittiin haasa'u hin qabu innuyyuu nullee ragaa isinii baanaa jennaan. Nullee ragaa baanaaf. Nullee ragaa baanaaf maaliifi? Odoo naannoo biraa naannoo Sumaalee haa ta'u Beenishaangul Gumuz keessatti tamama isiin fixaa jirtu tana keessatti gadi baateetiin mootummaa Beenishaangul Gumuz jalatti hin burlu jechuu hin dandeettu. Warri naannoo san keessa jiraatu jechuudha. Heeraa seera naannoo sanii eegdettiniin dhokattee halkan deemtee nama ajjeefti malee. Jalatti hin burlu jechuu hin dandeettu jechuudha. Garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanta cundurri ummata Oromoo fixuu malee wanna takka loleetiniin naannoo isaa heera fi seera naannoo isaatitti kabachiisuu hin dandeenye waan beeytuuf nullee mootiyyuu ragaa isiniif baanaa naannoo Oromiyaa keessa cundura malee mootummaan hin argamne. Hattoota akka teessaniiti. Kanaafuyyuu mootiyyuu nuti mootummaa inshaallah mootummaa naannoo Oromiyaati mitiiti. Biyya saniif guutuu biyyattii saniitiif heeraa fi seera biyyattii sanii kabachiisuu danda'u. Mootummaa seera biyyattii sanii guutuu kabachiisee daangaa biyyattii sanii guutuu kabachiisuu danda'u ijaarachuuf jirra yoo Rabbi jedhee jennaani. Kanaafi bilchiginnaani kufaatiin isaa uf tuffachiisuun isaa addunyaa guutuutti uf tuffachiisuun isaa guyyaa inni abbootii gadaa fixe, guyyaa inni qabsooytota hidhe, guyyaa inni sabboontota ajjeesuu eegale, guyyaa sanirraa akka mootummaa hin taane beeyne nuti har'aa miti. Qabsoo amma guutuu biyyattii saniititti amma itti fufteetiniin akka mootummaan kuni mootummaa biyya san bulchuu hin dandeenye akka tahe amma ummanni sabab sablammoonni biyyattii sanii amma hubate kana nuti mootiyyuu guyyaa inni noobeelii kana fudhateerraayyuu akka inni biyya san bulchuu hin dandeenye beeyne. Yeroo sanuyyuu akka inni biyya san bulchuu hin dandeenye odoo beenuyyuu harka dhooyneefi jechuudha. Nullee harka dhooyneefi jirra. Kaama bilchiginnaa warri soddaa harka dhooyteefiitiin abbichuu maal jetteetiin sobdee jalaan sabaaf sablammoota guutuu duguggaa sanyii irratti raawwataa jirtu kana nuti mootiyyuu akka mootummaan kun biyyattii san bulchuu hin dandeenye akka mootummaan kun mootummaa biyya saniif ta'uu hin dandeenye akka sabaaf sablammoota biyyattii sanii guutuu duguguu deemu guyyaa inni noobeelii fudhatee galee eegas mootiyyuu ajjeechaa sabboonaa keenyaati irratti raawwachuuf yaalii isaan godhan san irraa abdii irraa kutannee mootummaa goobana daacee akka inni tahe beeknee jechuudha. Kanallee gurratti nuuf qabadhaa isiniin jenna. Warri bilchiginnaa alaa fi keessaa mootiyyuu waccanii phaaphaap jechaa jirtan likkimatti abbichuun keessanillee yeroo ammaa kanatti olii gadi deemeetiin kadhaallee nama itti xiqqaattee jirti. Kadhachuullee hin dandayu. Kanaafuyyuu likkimatti gaduuf qabaa isiniin jenna. Isinuu dhokattanii jiraachaa jirtan ammayyuu dhokattanii jirtanii Rabbi afaan isin qabee jira. Kanaafuyyuu mootiyyuu ummanni Oromoo cunqursaa bilchiginnaa jala jirtan
tokkummaa dhabuu keessanirraa malee tokkummaa dhabuu keessanirraa beher birsabochin isin keessa jirtu isin keessa deemteetiin isin basaasaa isin ajjeesaa jirti. Kanaafuu tokkummaa keessan cimsadha. Yoo ummanni keenya tokko tahe amantii wal qooduu dhabe ganda wal qooduu dhabe ka dhiiraa ka dhalaa odoo hin jedhin amantii islaama kiristaana waaqeffataa odoo hin jedhin tokkummaan saba kanaa yoo ka jabaatu tahe bilisummaan fagoo hin jirtu. Tokkummaa keessaniin diina ganda keessan jiruuf keessaa buqqiftaniitiin baasuu dandeennan bilisummaan fagoo hin jirtu isiniin jedha. Kanaafuyyuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Naftanya darkina jebei tensuma ufi jalati awale kai hadik wate biye irti tajate abiyot kafine yate nurra kakate naftanya darkina jebei tensuma ufi jalati awale kai hadik wate biye irti tajate abiyot kafine yate nurra kakate Govana jarrati kamito kofata hudan senangal mese gafasei 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 Pansina is money, darling.